Nageenya hadirsu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hidha dararaa fi sarbamiinsa humnoonni tikaa fi qaamonni nageenya mootummaa Somaalilaand lammiilee Oromoo irratti raawwachaa jiran ilaalchisee gabaasaa addaa qabna. Biyya Somaalilaand magaalaa Hargeysaa keessatti guyyaa kaleessaa adoolessa 7 bara 2021 baqattoonni Oromoo kanneen lakkoofsaan 100 gahan poolisoota biyyattiitiin qabamanii mana hidhaatti darbatamuun dhagayame. Guyyaa har'aa ammoo adoolessa 8 bara 2021 dhalataa Oromoo jiraataa magaalaa Hargeysaa kan ta'e abbaa ilmaan 5 ijoolleen tun teetii miti nama jalaa hattee fidi jechuudhaan humnoota kanneeniin abbaa fi daa'imman mana hidhaatti darbatamanii jiraachuu koree community hawaasa Oromoo biyya Somaalilaand keessaa namni OMN dubbise himee jira. Kaleessa nama dhibbaatu hidhame kana keessa namoonni baay'een isaanii rifuujii khaalis akkasumas saayamsikari namoonni kun wanni irratti hidhaman biyya kana keessatti dalagachuu hin dandeessanii kan juuf mootummaan hiitee hidhuu bira kuttee namoota baay'ee miidhaa qaamaa irra geggeessitee turte. Kun osoo kana ta'ee jiru ammaas har'a guyyaa har'aa kana gurbaa Oromoo tokko kan nama fuula suuraa isaa si erge kuni ilmaan isaa 5 wajjin qabuudhaan ni hattee jaanii hangammaatti mana hidhaa keessa jira. Ijoollee bareedduu kana haatiin dhallee jechuudhaan poolisoonni biyyaa qabanii hangammaatti mana hidhaa keessa jira jechuudha. Kanaafuu haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Namni ilmoo fi dhalee wajjin wal gabba'uu hin danda'u. Yoo ilmoo teetuun xiqqishee ilmoo bifa qabaattu ilmoo bareedduu taate poolisoonni dhufanii yoo si akkanasi bakkalasi afaan dhufanii qabanii siidhanii haalli jiru wallahi kana fakkaata baay'ee ulfaataadha. Immigireeshiniin hanga guyyaa har'aatti hanga yeroo ammaa kanatti nama hidhu akkuma fufeetti jira jechuudha. Baqattoonni Oromoo Somaalilaand jiraatan ji'oota 3 as dhiibbaan garaagaraa qaamota mootummaa biyyattiitiin irratti raawwatamaa jiraachuu isaanii OMN odeeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Saamichi hidhaan doorsifnii fi qabamanii dirqiin gara biyyaatti deebifamuun gochoota baqattoota kanneen irratti raawwatamaa jiranidha. Ji'oota 3 dabran kana keessatti namoonni 3,000 caalan fedhinnaa isaaniitiin ala dirqamaan qabamanii gara biyyaatti deebifamanii jiru. Kanneen dirqamaan gara biyyaatti deebifaman keessatti namoonni waraqaa baqattummaa qabanii fi kan hin qabneen leen keessatti kan argaman tahuu OMN odeeffatee jira. Kana malees gochoonni maqaballeessii garaagaraa irratti raawwatamaa jiraachuu dubbatu baqattoonni kunneen gaafa waxabajjii 30 bara 2021 humnoonni kunneen ilmoo Somaaleetan taate daa'ima waggaa 5 mana cabsanii hatuudhaan Oromootu hate jaanii miidiyaa biyyattiitiin duula maqaballeessii baqattoota kanneen irratti banuun ummanni biyyattii akka mana hin kireessinee fi kan kireessaniif illee keessaa yaasaa akka jiraniitu himame. Ji'a dhumate kana guyyaa 30 baatii jaafaa bara 2020 takka daa'imni waggaa 5 tokko kan nama Somaaleetan taate halkan walakkaa mana cabsuudhaan qaama hin beekamneen hatamtee turte. Akkuma daa'imni kun hatamteen guyyaa itti aanummaas daa'imni kun yeroo argamtu miidiyaan biyyattii wal jalaa fuudhuudhaan daa'imni hatamtee nama Oromoo to'ate kan hates qabamee jira Oromoodha. Akkasuma ammas isaan gareedhaan hatan daa'ima kana ja'anii miidiyaa irratti oduu sobaa tamsaasanii wanni kun yeroo miidiyaa biyyattiitiin gabbahu akkasuma sooshaal miidiyaa irratti baay'ee takka babal'atee ajandaa ta'ee ture guyyaa sanii fi kanarraa kan ka'e uummanni biyyattii hundinuu Oromoon nama hatti jechuudhaan manallee namaa kireessuu didanii namoota baay'ee mana kiraa keessaa illee firraa yaasaa jiranii. Namni keenya har'a garuu yoo ilmoo haatee gartee karaa deemee ni hatte jechuudhaan reebamaa jira. Namni gabbahee galuu dadhabee jira. Namni dalagachuu dadhabee jira. Namni gartee hundinuu mana deebi'ee mana keessatti rakkachaa jira. Garuu ammoo dhugaan lafa jiru amma ifa bahee jiru. Namni ilmoo sanatee Oromoo kan ta'in Oromoon akka gartee qooda keessaa hin qabne nama Somaaliitiin akka ilmoon san hatamte dhibbatti irra geenye mirkaneeffannee jirra. Garuu ammoo hanga ammaatti hawaasni biyyattii Oromoon nama hate jechuudhaan hawaasa keenya baay'ee rakkisaa jiranii. Dararaan baqattoota Oromoo keessummeessaa jiran kana qofaa miti kan jedhu namni kun tibbana mootummaan biyyattii baqataan biyya biroo kan as keessa jiru hundi magaalattii keessatti gadi bahee dalagachuuf ji'a 3 doolaara 50 mataa mataatti mootummaaf galii galchuu qaba. Hin kaffalu taanaan hojjetee jiraachuu hin danda'u jechuun seera haaraa baasee jira. Kunis ammoo baqattoota hojii guyyaa hojjetanii maatii ofii jiraachisan kanaaf
hedduu ulfaataadha. Kanaaf baqattoonni kunneen rakkoowwan irra gahaa jirtu kana sababeeffachuudhaan guyyaa dheengaddaa gaafa adoolessa 5 bara 2021tti namoonni dhibbootaan lakkaa'iman waajjira UNHCR duratti hiriira bahuun sagalee dhageessisaa turani. Sagaleen teenya haa dhaga'amtu, rakkoon teenya haa laalamtu jechuun gaafii gaafachaa akka turanii fi itti gaafatamtoonni waajjira mirga baqattootaaf falmu UNHCR gadi bahanii baqattoota kanneen dubbisanillee garuu hanga ammaatti rakkoon furame akka hin jirree fi rakkoon kun daran cimuun guyyaa kaleessaa namoonni 100 hidhamuu himu baqattoonni Oromoo Somaliland. Rakkoon kun guyyaarratti lakkumaan hammachaa dhufte osuma rakkoon kun itti fufee jiru ammas bifa biraatiin rakkoo addaatiin nutti dhufanii kunis maali? Namni kamiyyuu taanaan namni hayyama baqattummaa qabus baqattootas tahee asaayimsii karoonni biyya kana keessa jiraatan martinuu ji'a sadiitti $50 akka kafalanii yoo kana hin kafalan taate akka manaa gadi hin baane yaani kana jechuun yeroo kanatti yeroo uummanni keenya nyaatee buluu dadhabee jiru kanatti ji'atti ji'a sadiitti $50 kafaluu dhiisi $50 kana ijaan arkuun yeroo ammaa kana qaaloottee jirti. Jireenyi baay'ee qaalii jira. Keessaa eega dhukkubni COVID-19 kun dhufe namni hojii humnaatiin hoguu kan jiraatu martinuu hojiin humnaa guutumatti dhabamte namni guyyaarraa yeroo 3 miti yeroo takka nyaachuun osoo itti jabaattee jirtu isaanis akka gartee namni kun if jibbee biyya kana gallakkisu akka namni gartee if jibbee biyya kana gallakkisuuf bifa kanaanitti nu dhufanii addatti ammoo gochi maqaballeessii tibbana baqattoota kanneen irratti baname baay'ee kan nama gaddisiisuu fi rifaasisuudha kan jaan ilmaan Oromoo garas jiran kunneen yeroo ammaa namni ilmaan ofii hore kan keetii miti ja'amaa jira jaani. Dhumarrattis baqattoonni kunneen dhaamsa isaaniitiin rakkoon amma harkaanu qabdu akkaan sodaachiftuu fi yaaddessituudha waan ta'eef hawaasni Oromoo addunyaa irra jiran dhaabbilee addunyaattis nuuf iyyuudhaan sagalee nuuf tahaa jechuun dhaammatanii jiru. Toligaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gabaasni addaa har'aaf dhimma dhalattoota Oromoo biyya Somaalilaanditti dararamaa jiranii irratti qopheessine kana fakkaata. Gabaasicha qindeessuun ta'in isiniif dhiyeessite Anna Imaa Umarii teknishaana keenya Abdii Jamaal waliin turre yeroo gaarii qabaadha. Nageenya hadirsu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hidha dararaa fi sarbamiinsa humnoonni tikaa fi qaamonni nageenya mootummaa Somaalilaand lammiilee Oromoo irratti raawwachaa jiran ilaalchisee gabaasaa addaa qabna. Biyya Somaalilaand magaalaa Hargeysaa keessatti guyyaa kaleessaa adoolessa 7 bara 2021 baqattoonni Oromoo kanneen lakkoofsaan 100 gahan poolisoota biyyattiitiin qabamanii mana hidhaatti darbatamuun dhagayame. Guyyaa har'aa ammoo adoolessa 8 bara 2021 dhalataa Oromoo jiraataa magaalaa Hargeysaa kan ta'e abbaa ilmaan 5 ijoolleen tun teetii miti nama jalaa hattee fidi jechuudhaan humnoota kanneeniin abbaa fi daa'imman mana hidhaatti darbatamanii jiraachuu koree community hawaasa Oromoo biyya Somaalilaand keessaa namni OMN dubbise himee jira. Kaleessa nama dhibbaatu hidhame kana keessa namoonni baay'een isaanii rifuujii kaanis akkasumas saayamsikarii namoonni kun wanni irratti hidhaman biyya kana keessatti dalagachuu hin dandeessanii kan juuf mootummaan hiitee hidhuu bira kuttee namoota baay'ee miidhaa qaamaa irra geggeessitee turte. Kun osoo kana ta'ee jiru ammaas guyyaa har'aa kana gurbaa Oromoo tokko kan nama fuula suuraa isaa si erge kuni ilmaan isaa 5 wajjin qabuudhaan ni hattee jaanii hanga ammaatti mana hidhaa keessa jira. Ijoollee bareedduu kana haatiin dhallee jechuudhaan poolisoonni biyyaa qabanii hanga ammaatti mana hidhaa keessa jira jechuudha. Kanaafuu haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Namni ilmoo fi dhalee wajjin wal gabba'uu hin danda'u. Yoo ilmoo teetuun xiqqoo ilmoo bifa qabaattu ilmoo bareedduu taate poolisoonni dhufanii yoo si akkanatti bakkalatti afaan dhufanii qabanii siidhanii haalli jiru wallahi kana fakkaataa baay'ee ulfaataadha. Immigreeshinii illee hanga guyyaa har'aatti hanga yeroo ammaa kanatti nama hidhu akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Baqattoonni Oromoo Somaalilaand jiraatan ji'oota 3 as dhiibbaan garaagaraa qaamota mootummaa biyyattiitiin irratti raawwatamaa jiraachuu isaanii
OMN odeeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Saamichi hidhaan doorsifnii fi qabamanii dirqiin gara biyyaatti deebifamuun gochoota baqattoota kanneen irratti raawwatamaa jiranidha. Ji'oota 3 dabran kana keessatti namoonni 3,000 caalan fedhinnaa isaaniitiin ala dirqamaan qabamanii gara biyyaatti deebifamanii jiru. Kanneen dirqamaan gara biyyaatti deebifaman keessatti namoonni waraqaa baqattummaa qabanii fi kan hin qabneen keessatti kan argaman tahuu OMN odeeffatee jira. Kana malees gochoonni maqaballeessii garagaraa irratti raawwatamaa jiraachuu dubbatu baqattoonni kunneen gaafa waxabajjii 30 bara 2021 humnoonni kunneen ilmoo Somaaleetan taate daa'ima waggaa 5 mana cabsanii hatuudhaan Oromootu hate jaanii miidiyaa biyyattiitiin duula maqaballeessii baqattoota kanneen irratti banuun ummanni biyyattii akka mana hin kireessinee fi kan kireessaniif illee keessaa yaasaa akka jiraniitu himame. Ji'a dhumate kana guyyaa 30 baatii Jaaffaa bara 2021 daa'imni waggaa 5 tokko kan nama Somaaleetan taate halkan walakkaa mana cabsuudhaan qaama hin beekamneen hatamtee turte. Akkuma daa'imni kun hatamteen guyyaa itti aanummaas daa'imni kun yeroo argamtu miidiyaan biyyattii wal jalaa fuudhuudhaan daa'imni hatamtee nama Oromoo to'ate kan hates qabamee jira Oromoodha. Akkasuma ammas isaan gareedhaan hatan daa'ima kana ja'anii miidiyaa irratti oduu sobaa tamsaasanii. Wanni kun yeroo miidiyaa biyyattiitiin gabbahu akkasuma sooshaal miidiyaa irratti baay'ee takka babal'atee ajandaa ta'ee ture guyyaa sanii fi kanarraa kan ka'e uummanni biyyattii hundinuu Oromoon nama hatti jechuudhaan manallee namaa kireessuu didanii namoota baay'ee mana kiraa keessaa illee firraa yaasaa jiranii. Namni keenya arra garuu yoo ilmoo haatee gartee karaa deemee ni hate jechuudhaan reebamaa jira. Namni gabbahee galuu dadhabee jira. Namni dalagachuu dadhabee jira. Namni gartee hundinuu mana deebi'ee mana keessatti rakkachaa jira. Garuu ammoo dhugaan lafa jiru amma ifa bahee jiru. Namni ilmoo sanatee Oromoo kan ta'in Oromoon akka gartee qooda keessaa hin qabne nama Somaaliitiin akka ilmoon san hatamte dhibbaa dhibbatti irra geenye mirkaneeffannee jirra. Garuu ammoo hanga ammaatti hawaasni biyyattii Oromoon nama hate jechuudhaan hawaasa keenya baay'ee rakkisaa jiranii. Dararaan baqattoota Oromoo keessummeessaa jiran kana qofaa miti kan jedhu namni kun tibbana mootummaan biyyattii baqataan biyya biroo kan as keessa jiru hundi magaalattii keessatti gadi bahee dalagachuuf ji'a 3 doolaara 50 mataa mataatti mootummaaf galii galchuu qaba. Hin kaffalu taanaan hojjetee jiraachuu hin danda'u jechuun seera haaraa baasee jira. Kunis ammoo baqattoota hojii guyyaa hojjetanii maatii ofii jiraachisan kanaaf hedduu ulfaataadha. Kanaaf baqattoonni kunneen rakkoowwan irra gahaa jirtu kana sababeeffachuudhaan guyyaa dheengaddaa gaafa adoolessa 5 bara 2021tti namoonni dhibbootaan lakkaa'iman waajjira UNHCR duratti hiriira bahuun sagalee dhageessisaa turani. Sagaleen teenya haa dhaga'amtu, rakkoon teenya haa ilaalamtu jechuun gaafii gaafachaa akka turanii fi itti gaafatamtoonni waajjira mirga baqattootaaf falmu UNHCR gadi bahanii baqattoota kanneen dubbisanillee garuu hanga ammaatti rakkoon furame akka hin jirree fi rakkoon kun daran cimuun guyyaa kaleessaa namoonni 100 hidhamuu himu baqattoonni Oromoo Somaalilaand. Rakkoon kun guyyaarratti lakkumaan hammachaa dhufte. Osuma rakkoon kun itti fufee jiru ammas bifa biraatiin rakkoo addaatiin nutti dhufanii. Kunis maali? Namni kamiyyuu taanaan namni hayyama baqattummaa qabus baqattootas tahee asaayimsii karoonni biyya kana keessa jiraatan martinuu ji'a 3tti doolaara 50 akka kafalanii yoo kana hin kafalan taate akka manaa gadi hin baane yaani kana jechuun yeroo kanatti yeroo uummanni keenya nyaatee buluu dadhabee jiru kanatti ji'a 3tti doolaara 50 kafaluu dhiisi doolaara 50 kana ijaan arkuun yeroo ammaa kana qaaloottee jirti. Jireenyi baay'ee qaalee jira. Keessaa eega dhukkubni COVID-19 kun dhufe namni hojii humnaatiin hoguu kan jiraatu martinuu hojiin humnaa guutumatti dhabamte namni guyyaarraa yeroo 3 miti yeroo takka nyaachuun osoo itti jabaattee jirtu isaanis akka gartee namni kun if jibbee biyya kana gallakkisu akka namni gartee if jibbee biyya kana gallakkisuuf bifa kanaanitti nu dhufanii. Addatti ammoo gochi maqaballeessii tibbana baqattoota kanneen irratti baname baay'ee kan nama gaddisiisuu fi rifaasisuudha kan jaan ilmaan Oromoo garas jiran kunneen yeroo ammaa namni ilmaan ofii hore kan keetii miti ja'amaa jira jaani. Dhumarrattis baqattoonni kunneen dhaamsa isaaniitiin rakkoon amma harkaanu qabdu akkaan sodaachiftuu fi yaaddessituudha waan ta'eef hawaasni Oromoo addunyaa irra jiran dhaabbilee addunyaattis nuuf iyyuudhaan sagalee nuuf tahaa jechuun dhaammatanii jiru.
Toligaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaasni addaa har'aaf dhimma dhalattoota Oromoo biyya Somaalilaanditti dararamaa jiranii irratti qopheessine kana fakkaata. Gabaasicha qindeessuun ta'in isiniif dhiyeessite Anna Imaa Umarii teknishaana keenya Abdii Jamaal waliin turre. Yeroo gaarii qabaadha.